Hashama harka fuune baga nagaan dhuftan jirra jirtu welkaam isiniin jedheetiin jira. Har'a immoo viidiyoo gabaabduu daqiiqaan guunneen isin qabadhe dhufe isinis maali gaaffii politikii tokko irratti hundaa'ee gogiinsa garaa maalirraan dhufa furmaannoo maali maal gochuu akka qabnu gogiinsa garaa ba'uu dadhabu wantoota garaa kaasna. Furmaata isaa waliin daqiiqaa xiqqoodha namoonni haaraa taatan mallattoo subscribe kana tuquudhaan all notification rakkaadha viidiyoon akka isin yeroo mara isin qaqqabuudhaa fi manuma keessan seesanii yaala argachuudhaaf laayikii gochuus hin dagatina namoonni hedduun viidiyoon ilaaltu garuu laayikiin gootana haga laaltan maarree laayikii gochuudhaan wal haa jajjabeessinu jechuun barbaada. Yeroo kudhanii ol si gaafadhe gogiinsa garaa dawaa maaloodha please doctor jettee obboleettiin keenya. Gogiinsa garaa namoonni sin rakkisu fincaan isinirraan ba'u akkasuma yeroo dheeraa boolii guddaa waggaa booloftu jettan kan cinqamtan maal gochuu qabdan jecha lama sadii tokko sinima gabaabsa jechuudha. Yeroo hedduu yoo hammaama deemne sagaraan nurraan ba'u nu rakkisaa jechuudha. Fincaan nu guba kun hanqina vitamin C akkasuma vitamin A dhaan kan wal qabatudha. Sun ammoo nyaata kuduraaf muduraa heddummeessu. Nyaata kuduraaf muduraa heddummeessuudha. Akkasumas deebiitii bishaan gaa dhugu. Bishaan gaa guyyaarraa gara guyyaatti yoo dhugde gogiinsa garaa haala salphaan hambisuu dandeessa.